Iraan buufata waraanaa Ameerikaa Qatar keessa jiru haleelte. British Broadcast Corporate akka gabaasetti buufata waraanaa Ameerikaa Qatar Do'aatti argamu haleelameera, dho'iinsi guddaanis dhaga'ameera jedha. Qatar naannoo qilleensa ishee yeroodhaaf cufuudhaan lammiileen Ameerikaa fi UK bakka da'annoo akka turan gorsitee jirti. Humni waraanaa Israa'el haleellaa Iraan irratti geggeesseen buufataalee xiyyaaraa ja'a haleeluudhaan xiyyaarota waraanaa Iraan 15 mancaasuu beeksisee jira. Waraanni Israa'el fuula X gubbaatti akka barreessetti buufataaleen xiyyaaraa kunneen kan haleelaman lixa giddugaleessaa fi ba'a Iraan keessattidha. Iraan keessatti namoonni 500tti siqan ajjeefamaniiru jedhe TV'n mootummaa Iraan. Erga waxabajjii 13 Israa'el irratti haleellaa bantee kaasee namoonni 500tti siqan ajjeefamuu ministeera fayyaa wabeeffachuudhaan TV'n Iraan gabaasee jira. Itti dabaluun namoonni 3,000 ta'an ammoo madaanii jiru. Jaarmiyaan mirga namoomaa walitti bu'iinsa kana hordofu Human Rights Activists in Iran lakkoofsa namoota ajjeefamanii kana dachaa ibsamee jiru kana ni caalaa jedhee jira. Iraan erga ganama kana Israa'el keessatti misaa'ila dhukaafteen booda namoonni 800 ta'an ammoo ibsaa dhabanii akka jiran ministeerri ittisaa biyyattiidhaa beeksisee jira. Haleellaan Iraan Israa'el irratti raawwatte lammiilee Israa'el kumaatamaan lakkaa'aman ibsaa kan dhabsiise yoo ta'u, waraanni Israa'el ammoo Teheraan keessatti iddoowwan mootummaa Iraan waliin hidhata qaban humna kanaan dura argameen beekneen rukutaa jirra jedhee jira. Haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwatte hordofee ulaan Hormuz kan Iraanii fi Oman gidduutti argamu akka cufamu paarlaamaan biyyattii murteessuu miidiyaaleen mootummaa Iraan gabaasanii jiru. Sarara boba'aa murteessaa kana adda kutuun qabeenya dinagdee addunyaa irratti miidhaa olaanaa hordofsiisa kan jedhame yoo ta'u, gatiin boba'aa addunyaa akka qaala'u ni taasisa. Xiinxaltoonni sarara Hormuz cufuuf aangoon paarlaamaa caalaa kan aangawoota nageenyaati jedhanii jiru. Iraan mataan ishee ulaa kana daldalaaf waan itti fayyadamtuu fi tarkaanfii haaloo ba'umsaatiif jecha yoo cufte ofii isheetiis akka miidhamtu kaasanii jiru. Kana malees sarara kanaan biyyoonni akka Chaayinaa, Indiyaa fi Jaappaan kanneen boba'aa baay'ee alaa galchan irratti rakkoo uumaa jedhamee jira. Tiraamp Iraan keessatti sirna jijjiiruu yoo haasa'an Teheraan US haleeluuf dhaadatte. Doonaald Tiraamp erga gareen isaanii kaayyoon haleellaa Ameerikaa mootummaa Iraan bakka buusuu miti jedhaniin booda jijjiiramni sirnaa Iraan keessatti jiraachuu maaliif hin qabaanne jechuudhaan gaafatanii jiru. Bara aangoo Tiraamp jalqabaatti Iraan keessatti ergamaa Ameerikaa kan turan Elliot Abrams sagantaa BBC Today irratti yaada kennaniin yaadni Tiraamp jijjiirama sirnaa jedhu qoosaa ta'uu malaa jedhanii jiru. Hooggantoonni olaanoon waraana Iraan hedduun haleellaa Ameerikaan raawwatteef deebii akka kennan doorsisa geggeessaa jiru. Israa'el haleellaa Iraan irratti geggeessituun mana hidhaa namoonni siyaasaa hedduun itti hidhaman Evin jedhamuu fi wiirtuu milishotaa Baasit jedhamu haleeluu beeksiftee jirti. Ministeerri ittisaa Israa'el kan ta'an Kaatis akka ibsanitti haleellichi kan geggeeffame magaalaa Teheraan keessattidha. Milishoonni Baasit jedhaman qaama nageenyaa mootummaa yoo ta'an, mootummaan diddawwanii fi mormii irratti geggeeffaman ukkaamsuudhaaf humna itti fayyadamudha. Manni hidhaa Evin ammoo bakka namoonni siyaasaa mootummaa Iraan morman itti hidhamanii fi dararaman jedhameetu beekama. Viidiyoon fuula ministeera Israa'el irratti qoodame akka agarsiisutti balballee mana hidhichaa rukutamee mul'ata. Iraan gama isheetiin manni hidhaa Evin haleelamuu mirkaneessuudhaan haalli jiru to'annoo jala ooluu beeksiftee jirti. Dhaabbanni to'annoo atoomikii dhaabbata biyyoota gamtoomanii iddoowwan niwukilaaraa Iraan sakatta'uu akka danda'uuf dhukaasa dhaabuun akka barbaachisu gaafatee jira. Gabaasni BBC Afaan Oromoo akka mul'isutti hoogganaan dhaabbata to'ataa niwukilaaraa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Raafaa'el Giroosi Iraan keessatti dhukaasa dhaabuun dhaabbanni annisaa atoomikii idil addunyaa iddoowwan niwukilaaraa Iraan akka sakatta'uuf iyyatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagichi yaaddoo waloo qaban irratti mari'achuudhaaf Raashiyaa galanii jiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin wajjin wal arguunis ni mari'atu jedhameetu jira. Walga'iin neetoo Neezerlaanditti eegaluuf jedha. Rakkoon baha giddugalaatti dhalate ajandawwan marii kanaa ta'uun waan hin oolles jedhamee jira. Dhaabbanni UN niwukilaara to'atu eejensiin annisaa atoomikii idil addunyaa kora ariifachiisaa geggeessuuf jira. Manni maree nageenyaa UN walga'ii ariifachiisaa ta'uuf akka jirus ibsamee jira. Manni marichaa haleellaa USA Iraan irratti geggeessite ilaalchisee kaleessa walga'ii taa'ee ture. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa ammoo Beeljeemitti walga'ii geggeessaniiru. Gabaasni kan BBC fi Aljeeziraati.
Meeshaa nama mana geeddaratu konkolaataa irraa buusuu fi maallaqa humnaa olii gaafachuun dhorkaadha jedhame. Shaggar keessatti wayita namni mana geeddaratu meeshaa konkolaataatti fe'amee nutu buusa yaada jedhuun kaffaltiin humnaa olii gaafatamuusaa komii bal'aan ka'a ture. Bu'uuruma kanaan gochichi seeraan ala waan ta'eef daangaa seeraa akka qabaatu taasifamuu itti gaafatamaa itti aanaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Shaggar obbo Dassaaleny Siyyuun ibsanii jiru. Obbo Dassaaleny turtii tibbana addatti waajjira isaaniitti gaazexaa bariisaa waliin taasisaniin qaamni meeshaa manaa fe'atee meeshaa koo ofiin buufadha jennaan mirga isaa waan ta'eef dirqisiisuun hin danda'amu jedhanii jiru. Dhimmi kun hawaasa kaffaltii humnaa oliif saaxilaa turuu fi rakkoo nageenyaa ta'aa waan dhufeef marii taasifameen hunduu daangaa seeraa akka qabaatu ta'uu dubbatan. Akka ibsa isaaniitti waliigalteen yoo taasifame ala Shaggar keessatti maqaa gurmoofneerra jedhuun nama meeshaa buufatu maallaqa humnaa olii gaafachuun hin danda'amu jedhamee jira. Komiin kun akka irra hin deebi'amneef kun karaa caasaalee nageenyaa hordofamaa jiraachuu ibsanii mudatee yoo argames hawaasni eeruu laachuun alseerummaa kana dhabamsiisuu akka qabu dhaamanii jiru. Maallaqni yeroo tokko meeshaa konkolaataa irraa buusuuf gaafatamu gurratti ulfaata kan jedhan obbo Dassaaleny gochi akkasii matumaa dhaabbachuu akka qabuu fi hordoffiif deeggarsi taasifamu cimee kan itti fufu ta'us hubachiisanii jiru. Maddii gaazexaa bariisaati.